بربادو أنا خيتيس هاي أتيش وان خيتيس نعتا خيتيس بربادو على استيسر هاي إيه دابتو أهو يا مجرى أهو ديش أهو خينا راديمتي Sababa malee hojii xiqqaan asii خي 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 Asitti deemaa hundi deemu hayyaa. أهو سجلي يرتيتي يان دقيقتين خيدي Kuno fuula kee duratti maal dhiiraa akka godhan akka nama takkaa dhiira nagariini akka inuma beelootu dhiiraa ish tanuma akkas naa jedhanii edda waggaa bilbilaan nu dubbisan moo na arrabsutti taati. lakkisi faarsutti hin jira. Warra keenyaatiin alatti hanga isaan galinaan jaaniin ta'u haaduu akkamiin godhameenis cinqiin tiyyatanaama. garuu ni beektaa an kana hunda kana callisiisee na obsa kanaan na ofu jiru jaalalumateeti malee Amarru. Gaasuma lalajeetiin dhufeeti. Ollee akka duraanitti miti ammoo dhufinaa wayituu nooltu barate. أهو سفاطة أنا غادي سفاقيفو يعني نرى الدماتي متان كنا دوف ديما ما لفين الدفين سنجاري يا غيابها ركو في بلون دولين دبر سنة كم Awoo bar saahiba tokko tokko bar gisee jaartii fuudhe. Awoo gaa achumaan salaam jiiti narra dabre namaan jaani beektaa. Yoo fa akkasii dhufellee jeetiin adii yoo ta'u namni tokko dhufeetu dhageenyaanis. أهو تيجي وافودا ميتي أروزن سن ما لين رافودا جالس Hai ajaa'iba qabdanii waati qo'a akkamitti idilee kana obsuu dandeessine haalli yoo godhate dudduutee jirtaati. Hai ni kaa maali? Galchi haamtuu amanatti. أهو ريساني برينيا مالين جتو يقال تلكنا قبني تاني قدما يسوع جدًا يا أخي Si karaa malee hin talagaa. ودانين لقيمه Haam silaa amamaan hin ta'in duuba marraa fudhadheetu maana silaa karaa guutee dhaqaaman. لا عندي سخرة مسيرات ينجيوتي Karaan seeraa duuba karaa kanaa karaa warri nu lubbuutti asii nama dhiibatu hona. akka feete turtus boodanuma sorraytiiti aawon adiisi qaamana yayyaadachiisini isa qalbiin amma mafeffadhu eegalte yoo gujeete natti haasooyta Awoo mal maan hin ta'in yaa'u silaa mana galcheeti maal fuula keessa eegataa akka anna maaluma jaabir gaafa onneen bargaa qalbiin hona nama feetiti mee geelee qabatti yaa'u barbaaditi yaa'u. aawon siifit laalama dhiisa qaamata biraana keessa kaasuuf Saduu mee ayi maalin tabiraa isa keessa kaasuu alhamdulillah jifuute. Tana maa bar fuuti fuuni tana maa fuuti kalaas. Bana safuudhaan aruuzan seenin fuudha kan baanta aawon adiisiin tinjee saammaan tana sa'aan akkaasu jetta saatiyya Ayi. Awoo ati silaa kanuma nama kudhanii hidhanii asitti maniiti. Obaaqiyyaan dhufee maaliin godhe yaa'u. Nama yaa. aawon khaydeem narraa khaydeem bilbiladheetiin firraa yaammadha khaydeem narraa Yaamtuu silaa isa. niyyaa Akkaatu jaallee isaa oleen. خيمة وان بلانا كافتي خيمة خينا راديم Yaami kan waliin deemu laaleetiin ما deemanii. انت في البلاد Yaami kan ilaalan. اتشغل يعني لا شان سمرا Siifin kan naameen ayyaa. Isuma san ijaara garraan asitti dhaabudhu hin deema. ربنا رجينا نفتي سنة برا Arrumaan laalu godhan. Arrumaan laalu godhan. Awoo yaamuu jira. ديس او خينا راديمتي Sababa malee hojii xiqqaan asii seenee wayi. خي Asitti deemaa hundi deemu hayyaa. او سجلي يرتيتي يان دقيقتين خيدي Maal rakkoo qaba hayyaa kanuma ajaa'ibaa dhufee usaamee. او خينا را خي سنجي خي فهم Awoo شيطان nurra نتتين isaa nurra jinii nurra tinteen nagara galii siin jiyoon. Ayi. او شيطان نتتين نرا خي خاب بليزر خينا راديم Saawwarra dabale haati qishumaan as ta'a maal taate wayi akkuma roobni kun dhaabbatuutiin as ta'a wayi. Ayi rooba keessa nagabaaf ta'a dhalaattee. او خينا را خاصاتي تشارج را Amoora biijiiti ala roobaa jiraatin adii isaa wayi. او خينا را بيبو بربادو Sababa yoo dhufte isti qishumaan akkana jijaati nama faatu waan dhaabaa adii isaa maal taate. Hayyaa. ويا الله انا ما جايبان Qola ta'in jiruuf silaala deebii namaan jettee jechuudha. سسني متى خامان تنقنا يوم نافسين جنة وان Duuba awoo rakkoon qabu haasanii anis oomishitaa roobaa duuba achi garagalaa maal. هاي أو دفت قلنا أنتني ديسو تنام كاميرا كبر غافرة ستارات وان غرقلا Saa duuba akkamiin ta'uu isaan daga roobaa jira. أو خينا الرابي أو خي Niin baawolaa bu'aalaa hin jirjirin yaa'oo. أو خينا الرابي بس Awoo maan dhugnaa miidiyaan hin baawoo. أو خي ما مجرم مني خي Allah awwal ganumaa mana kan dhufu. تيم ربي نجاز ستات akkami jirtare Naguma alhamdulillah kabati. nagaan qabu mooneessa akkuma naa agartu kan
ست بريدة كمال كبريد maal argeen maaliin na bareeda gaagise مي مالني وانت اتين ارجنتكو وان دوارتين كون ارجيته غوتو ارجيته وان ست فيسو ماتر انا فاودو جت ايه يعني انه انا كانت انا مال نرجين جچو قبل اتي مال وان نرجين قبل ديفتي تو ميتي الحمد لله يدي الحمد لله بيتوتي haa intalsi hojii mana hin jiru maa hin argeen yoomiin takka sibira gabbee ala bulee beekan silaan sibira gabbee ala bulee naan jii waa hunda agartee amma garuu waan takka hin agarree sibira hin baane akkamiin waan akkana naan jette Ajaa'ibaas karaa jalatti seen gajaasa. Waan duraan keessa kaasee kuttee uummati yaabee. Ittiin bilbilaarra fa'aa dhufuu baannaan isinis. Arrata maayyiitii bakka. Ajaa'ibaatiyu. Warra ajaa'ibaarraa fuudhee haa'ime. Nakaa godhadhee waa hunda fixadhee maaltu hafeme? Anni kumasii kana oduun bubbulleen firraa eegayoo kana taate. Boona warra tujjaaraa kana hin danda'u. هقولك اني تانتي قبل سنه ونقبوتي مي اتو مي وهم دافوت انا كما تيجي سنه مين ولادي بوا مي جرانا ما تنتي akka fayyaamu Eh. ani kaasii godhatee mana sakaa'u ايه ijoollee ta'in takka ameerikaa jira mee ijoollee ta'in sanii si ilaalaati ati warra ameerikaa malee warra as keessa maalti gootaa miti دغاجه تانتان ورا امريكا maal nyaatu ايه يا ابا كوكينو يا دومانو دغانتي فكات لاكو Mataan maradheetiin darbaa kam. كولاني تيلا مي اكما تيلا habiibiin kiyya bilbilee حبيبي كيتي بالبلي ديسي كا بونا ولي ناس نافيتش سيسي يروندا ولما ناس اوفتاتي لفكا maal jette شفت دغا جيلت يا جايباتي ريات يودو تو باترا تكتم تنو فجيزا مي امر الرومات تشوفيتي نتا سايبي انا جي الرومات تشوفي hayyee ايه ارغاسا بوغو Hai. Hai. Bilbilaan irra cuftiisa? Anarra immoo? Woy anuma tuffatu. Dadha jeetiin saahiba kiyyallee fitti hammeessee akkasitti aaree. Isiin har'aan tan akkana natti taphatti. Hai. Bilbilaan na cuftii deebitee? Woy. Asin jedhe kaila ammaan tana itti wadhiisiti namticha kee kana kaadhimaa kee kana ka kaadhimaa kiyyee kaadhimaa kee anni kaasa qaadhimaa kiyyaa mi barne kaana godhate jaarsa kiyya qaadhimaa irraa bee jira kiyya amma inni anis tasaadha kee kana ka jaarsa kee kana ka Ayyee. kaayitoon mee asin jedhuti akkamitti ol qunnamsiista ijoollee san mee akkamuunaan jedhan hoggaan alaantu mee itti bareedaan na fedhani si fedhanii ayiiti maal taate mee ana akkamitti dheeraa gabaabaa iyyeecha ana akkamitti mee abbaa qabeenyaati moo mee anuma akkamitti isi qabeenya soo qabaachuu baate anuma inni kuma anaa godhatu anuma hafi Maraattu bololtu dhiiraaf jettee akkattiin bololiin maali bololaa dhiiraa taatee jirti yoo agartee fa akkam ta'u teessaa irra cichuu deemta anka deengata ni kana godhatee na fuudhee kana duuba maal jechuutti erga naasa Suuraa diimaan irra dha'u jira hunoo fuula kee duratti maal dhiiraaf akka bololtu akka namatti akka dhiira nagariini akka inuma beeloitu dhiiraa ish tanuma akkas naan jedhanii edha hoggaa bilbilaan na dubbisan moo na arrabsutti taati lakkisi faarsutti hin jira na arrabsutti taa lakki intaan taati omaa haata kan midhaan ta'e wayii anu hiriyaa dheedee tasii oli hiriyaa kana isaa warra Ameerikaa jaalatti kodaa miti ish maraattu tuna isaa gara mammataa nama dhaabbattee as dhuftee jaarsarreen ol laalchiste jaarsarratti isiif jecha oduu isiitiif jeetiin irra cufe amma maaluma naan jaa amma dhiiroon hin bilbilaaf deebisee Ammana bilbilta. Hello. habiibii kiyya Habiibii itti amma garaadhaan nan godhin akkanatti. Sa'a meeqaan taa'ee si bilbilu jira. Akkami bilbila narra cuftaatiin tun qo'e akkana na boonuu kee kana mee silaa rabbiillee numa jaalata namallee dhiisiiti. yaa habiibii kiyya bar biran jiru bar bilbila haaya akka rabbiin hin jaalannes nin beeka waa hunda biraan hin jirre amala warra keenyaatis ni beektan osoon bilbila kiyya garuu akkamittiin hin kaasneewu Amma dhugumatti hin agarree jechuudha giseen an si bilbilu. Hai diimaan irra tuqaa hin agarreettaa? bilbilli bara ijoollee teenya harka jira shaanirra kaayatumaan biraa gabbee wallan dhiira biroos seenis irra cuccufan malee dhugaa hin biran jiru bira jiraadhaan garaa sinniin jabaadha Bar garaan jabaattu bar sumaan beekaatii garuu beeyta anaa agartee qalbii keessa si katabee jiru gisee bilbila narra cufteen aare malee eega ijoollee taate hayyaa taatuuti. Amma akkaan jee dhugaa har'aan tana hedduun si yaadee jira si arguun barbaada si waliin taa'uun barbaada yaanni kee qalbii na fuudhee jira. dhugumaan akkanatti jaalattii yaa onnee irraa si dhageemte Bar ati naan beektu malee jaalalaan an sii qabu yeroo nyaadhu na dura mul'atta deemu na dura mul'atta gizeen ciisu na dura mul'atta hiriyoota kiyya kaniin arku jecha sii jechaan ari'aa jira manarraa way meenarraa dhiisitee tana bara yaa bibii kiyya maali rakkoon ta'e maaliif akkana adda eessaa si dhukkuba dhukkubni akkana si achisu kunoo haa akka mee naa himi haa yaanni kiyya
dhukkubni xiyyaa suma beeyta. Dhukkubni xiyya kiniinni tokkichaan atuma gartee kiniinni xiyya. Yoo ati dhufte garuu wallaanameetiin jira. Arra dirqama sin barbaade bira si arguun barbaade. Nakkoottume. Santaanaan ammaan si dhufu maal rakkoon qabu yoo dhukkubni kee aadinsi dilli kun wanni dilli kun akkan si godhachiisu kun tiyyuma yoo taate maal rakkoon qabu ni dhufa. Tanumaan rakkoon tiyya ni beeytaame dhukkuba biraan qabu duraanii jaalalumatiif naafottu sin eegaa. Tole ammaan dhufa maal rakkoon qabaatin. Hai ati. Akami? Nagia. Baga nagaan dhufti. Baga nagaan nee dakkam nagaan. Hoseen. Hottay. Mana akka babbareecheeti wala godhee si eegu jira. Ay maali haa kophaa kee mana guddaa kana keessa maal gootoo? Manni feetii mi'aa isii jiraati. Taa'ee asiin kottu. Hayyee asumaan hin ta'a. Taa'ee kaasiin. Hayyee. Saayiballee hin qabu namallee biratti yaa mana guddaa kana kophaa namni maal godhame? Wai miskiina nama rifachiisa. Amma isa qosa isa amma hayi. Maaliif deeratta haati? Hayi. Har'aati mana kee dhuftee moo? Dubu mana kee dhufu maal rakkoo qabaan ol keen fudhadhu? Taa'e. Hayyee kottu taa'e. Ajaa'iba qabda mana dheessitee san hin beekaa miti. Eenyuun immoo? Lakkiin dheessine mana akkamittiin dheessine? Maaliif mana galuu akkana dheessitoo? Lakkiin mana galuu dheessine bara. Barati haadha mana kiyyaatii bara amma waan hunda xumureetiin jiraa baran. Akkas taateenis waan beekaa bariin wallaallenis hin dillee bara. Garuu haa ilmi namaa takka walii galee waa hunda walii wanni jee irraa wal mari'atee akkasii gala. Anarraa walii ootte kun ammaa hin gala ammarraa wayii galee garuu atummaan jaayiza ta'e malee. Ayyaa abbaa fi ummaan ta'eeti ijoolleenis namuu nagee qabani. Baay'ee qaban namu. Obboleeyyan kee hundi. Namuu nagee qaban alhamdulillah. Warri biyya alaa sanis nagee qabanii firri keessa. Namuu nagee qaban baay'ee qaban. Ayee baga nagee ta'an gaa isaan kanaa xiqqoo dubbii jajjabeessu jira. Nyaadhu dhugii irratti. Ayyee. Matis kaa subaara haadduuti. Anaa sumaanii kaa'amti. Nyaadhu meetummaan dura. Annin nyaaddaa. Naannoo bara kanama nyaatee. Atis nyaadhu mee kaatis. Booda gisee na bira galte laal ni gabbattaa si. Gabbattaa. Wayaan gabbachuun fadon. Hin fadon gabbachuu yoon gabbadhe akkamittiin ol kee deema. Nyaadhu gaasi gee. Naagee nyaadhee bakka jira. Eegaan dhufe waa kan lafa na bu'e. Ati waan nyaanne. Arraa wajji asuma oolla laal filima laalleeti filima babbareedaa. Filima jaalalaatiin nuuf fide beekta. Mucaamu. Eelaan. Gowwaadha. Sa'aan kuttee jirti. Muhiddee jirtaati sirafnu. Lakkii niin gala. Niin gala. Isa galte. Haramanaatiin gala. Amma yoo niin bule. Nandiisan. Yaa bareedduuti yarraa asuma bullaa maali guyyuu akkana kophaana dhiistee deemu. Lakkii. Warra firraa hin galaati. Warra keenya sanis warra falfalaadha namni beektaan. Warra yoo mana galallee akkanuma na argu laala akkuma waan kaameraan na harkanii takkatti yoon galuu baadhee onnee tana gubbaana dhaabbatan. Soorri keessan koo takkasi kannan na kaasi godhan maaliif mana si dhorkatan koo yaa maali onnee kanaa hon mee atuu meetti yaadimee sammuu teetitti. Meetti yaadeetiin boruu galeetti yaadeetti rafee akkasitti siimoo mundaafu. An halkan guutuu akkanatti kophaatiyya boraatii boraafadhee kophaatiyya akkasitti ciisuun qaba mee oduu ati jirtu. Osoo nan jiru sila akkasitti ciisuun qabdu haala. Maaliin godha dubani warra keenyaatiin alatti hanga isaan galinaan jaaniin ta'u haa duba akkamiin godhameenis cinqiin tiyyatanaama. Garuu ni beektaa an kana hunda kana callisiisee na obsa kanaan na ofu jiru jaalalumateeti malee an dirqiin si galchee akka mana kanaan baanes godhuu numaan danda'a garuu immoo jaalalatee jechaan bikka kannee akka ati gartee akka fedhii teetii siifaa taatu gizee isaan si kannaniin gizee isaan deem galisiin jaanii jee eegu jira garuu ammoo hedduu nama dhageemaonni akkanaa hiriyyaan tiyya hundi na koflu jirti ati ni fuute moo maali nakaa godhatte maali aruuzan seenne naan jaanii. Haalaas akkas taanaan ga'anis warra keenya dawwaleetii warra keenyarraa amansiisee waa hundoonni jeeni akkasitti sii bilbila amma niin galaati dhiifa manarraa ta'e gaanatti naariin ga'a. Amman bulleettee? Bullu kanan dhiisan ni beektaame. Kanin siyaamee warra ni bulla jeeti duraanii garuu odoon hin gammanne na biraa deemta qalbuma tiyyaa.
gaddisiistee deemuu dhufte duraan. Lakkii warra keenya bilbileetiin amansiisee waa hunda adda baasee anaas siimaan siin jeeban amma natti naariin ka'a. Isaan malee wanni hundi hin taatu warra biyya bira ni dabarti wanni hundinuu. Isaan qalbii xiyya keessa irra wajji bullaa jeetiin katabee jira akkamittiin amma achi keessa mee akkamittiin haqamee. Ni akkamittiin haqaa duuba akkamiin taaree anis warra keenya malee hin taatu wanni hundi warra keenya irratti ilaalan dhiisanii. Beekalmi dhiiraa tokko gizee qalbii isaa keessa waan takka katabe khalaas waan san numa barbaada yeroo sanitti. Khalaas yaa bibi kiyyamee natti naariin taa'utti taafte irra guddoodha amma saniifuu niin galaati boru laala hoteela wala feerree laala achitti firra achi dho'ineetiin siin jee achitti boru si bira bulee boru ilmaan niin galaa kara manaa dhageessi yaa bibi. Amma natti ijoollee xiqqoo na sossobde. Lakki ganaa sin sossobe yaa bibi amma keenya galcha kara manaa amma laala taafte irra guddoo. Amma boru siin afeera hoteelatti gizeen si afeere qaxxitaan dhufte hoteelatti hayyee. Waa dagaa. Waa boru niin galaanuu manatti. Yoo boru natti taphattee yoo boru. Boru waan sitti taphadde ganaa naafi ati walumaa hun agarruu waliin nun agarsiisin. Akkamitti waliin agarre wal harkoo keenyaan fedha natti isin taphatiin gaama. Hin taphadhu sitti ganaa jechi kiyya yoon hin ganaa an borurraa eegalee sitti taphadde jechuu kiyya sitti taphadde ganaa khalaas siif gorsa taafa. Khalaas eegeeteetti fuun. Hayyee. Amma na galchii hin gala amma saafuu ta'e. Kana filmii hunda si wajji ilaalee gammachuun irra gammadee tana gaddan irraa jijjiirra. Lakkii hin jijjiiru boruun gammachuu jijjiiraa deessa kaati. Haa taatu egaa boru jettee fuun faasa. Hayyee kan ta'e. Biskuuta fudhadhu shaantatti. Haa biskuuta fudhadhu shaantatti maal taatee waan hin nyaadhu hundabeen biskuuta shaanta fudhadha. Siifin fide jeeti. Jaalallumaa fi siinjaa. Aara kee kana kaggama kiyya aara jijjiiru deebtamee kee mana jaalallumaa fi siinjaa akka biraatti hin fudhatin. Lakkii biskuuta ni nyaatta gisee deebtee keessummaan biroo si bira dhuftee. Amma saayibni kiyya bineensi tokko malee. Egaa boru yeroo wal agarree amma nifaasisi qatachiin muulaa dura geesseetiin si. Lakkii amma yoo ati na hojii deemte akkaan si bira dhaqeefiif akkaan waa hunda si harkaniiti namaa si harka gibbii ijoollee gibbii keenya galtu waan si harkaniif jecha haala surraa deebi'amuu hin galaa hin darariin irraa rafee gala. Nama qabaati gaarteetti yaami. Lakkii egaa boodiyoo si harkan warra keenya Ameerikaa sanitti himan. Deemnan feetuun si haa deemu. Akkaan si jala deemu siin fokkisana fakkaata deemu. Jaalalli akkanaa qabu. Garuu kan saayiba fiyyaa isaa dhufee. Wajji deeme niin fokkisama walleenseera akkana nabbuufiintu. Yeroo duraatiif dhalaan akka nabboon dur shaarukaan naan jaanii bar kunni sii bariyyaa kan har'a akkana na diirisu. Maali? Maali? Awoo marroo atiin kun awoo gubbaatiin kun maaloo taate awoo? Awoo dhuftee. Awoo maaliin dhufu micciyoo sana akkamitti gadhiifte micciyoo sana fakkaattu? Agartee? Yaa qiyoo maraataan kana qabiyoo. Agartee? Awoo yaa harkee micciyoo kopheen ganda akka geessu hin deemsaniimi. Way atiin kun fasaaraa malee hin qabdu yaa Allah Allah. Akkamitti gadhiifte sana? Diina dhiisi nyaadhu. Duraanuu waan hafeef dhuftee biskuutaan kan kanaaf hin beekamtu. Awoo atiin kun way onnee akkaati qabdu nama akkasii waa gadi hin dhiisu kam? Natti jiran malee. Na dhiise haree bossiitu odoo natti haasa'een oogustee yaaminaan jettee yaamee ammaas na dhiistee ootte jaabbalee isaa ija na dhiise mee biskuuta narraa nyaadhu usiitu manarraa nyaadhu hunda. Boo? Biskuuta nyaadhu dhufeemu biskuuta siifin dhiisee beekani. Otti hirtaa nyaadhu haasaa wal beeynaati. Duraanis biskuuta akkana biskuuta dhufeetu biskuuta naa jechaa naan bara micciyoo akkami micciyoo miseen gadhiiftaa waasi boy arallee wajjin rabne. Na dhiise haa boruun naa jijjiirteeti mee boruu laallaati na dhiise haasaa. Duuba ani kun biskuuta dhufne biskuuta mana na jechaa waltoo. Kan naasisni jira hojii taatu laal mee anumarraa qalbii dhiibee. Hoteelaan dhufee qufaan qaba boy maalti gurbaan biskuuta kana jechaa waltu man. Awoo atiin kun nama jiidhaadha yaa'u. Aya gaafa miccoo san gaa maraataan karaa seerkaa fuudhe. Ganda kana keessa gabbaatee oguu deemtu namis tun qawleen siimeen. Waan jaalattuun siyaamaattiin beekana jalan deeminaan jetteetiin kophaa gadhiise. Inni raadii gad yoo isin jaalanne maal jedhaa booda. Harmallaa beekaa jireenya kana keessa buusanii tanaatti mataan cabsin wayi. Boo fi fuula been jettu maal harmallaa ittaan fi baandii isaatiis. Anaata qaba. Akkana godhini. Hin qabdaa. Ammoo. Takkaasii maal. Akka keessatti akkana gala deemtee saddeetiin ni jira yaadni manumaan hin finne malee. Waan jaalalaa fi bakka jaaladhee wajjin jiraachuuf malee dadhabeeti amma. Akkana qabdi haa takka kunoo. Akkanuma qilleensarra seenbisu
لما شدي كان بدأت شو رجع أجوا تعال تعال برايا تعال برو تعال ودين قبال تعال وجنت تعال قبال وي أكيد يا دوس كنت أقبل شو رجع ده لا نقبض ملدي زلاوتي ساعات يدني أخذ جودو كم فيتا زعاش اللي تناو جيم شنتاني بديم هاو ما تعال ما هو بس كوني أبي مندل دمي خابنا وفتاني فتي أنا جاولي خاب مين أبدا كم في اللي عندني وي متيني يعني خانجي زين يصير كم تكو جروا سر جيزن دفوي ما كانت تنفرنا ويسلا رفو قادين أنو ما هو يعني خانجي زين يصير كم دايسينيس تكوك كر دم على بيت غراسي دي وي جو ما نبورس هاي سفر كنا دخا وي وما أولين جماعة نجيب بوي وي أوديم فاديم تو درانو بيخيتين جرا أفراني وني في قاد فتيز بسكتما أنك سلكم سوفي أنا وقدين كنت وتما نيادوتي ديما خيني سانكا وليمبين سانكا غانا مفجرتا ما أنا الدابي في الرانك أنا نافس جدا لكي عرب يالا أنا دولانيتي ورثني أنا دولاني كورونا وان جاموس يعني جرا إيه قادا سيفي جالس كاتو ولي نقولين هذا داد بلادا أما دروس درك التنسي فودي نافسي الدمباس وان كانوا بيتو في دمله لكي تاي أمو تورا كيسني كنا دقيسي هجروا وانا كنا في الراديسي هاي دكمي جالس جالتي تقدر كم تجرا كوي warreen wanta kasimbooni ani sijaaladheetin seeruma qaalii warra keenyaa godhu dibee garuu arraan tana dhukkuba eega jaangaa dhukkubni biyya keessa jira ifee gaadhaa biyya teenya dura seene biyya teessanis ni seenaa waan jaani dhukkuba waan ta'eef ifee buqamna هاي كوي مال na dheessita arraan tana ni haasi godhadhe waa hunda xumuradhe bara tijaartitii yawliidha wanta godhu qofaan naafee bara aruusaa fi mana tokko keessa waliin galuu qofaan noo sinsintinee bara waan dhukkuba dhufee jaanii namni hundinuu kuma biyya ameerikaa irraa biyya duraa warra keenya naasoo jiran saniifuu ammaaliin godhuu danda'aree narra laaliin akka barra waa hunda xumurannee waliin galuu akka ta'een hin beeku garuu eega kana jaan saniifuu mee namni dhugni waa warra keenyaa kanaa isaa furan ansi jaaladheetin seerumee wayin dideefu hundinee bara warri keessanni beeytaami duraanuu warra ameerikaatiif siqannuuf warra achi wajji hojjetanii wajji isaaniif siqannuuf yaada qaban agartee miskiina kana laalaniiti warri keessan nu gidduu seenuuf yaada qaban yaa ta'u warra keessanii kana dhagein ammoo kana godhuu baannaa walitti dhiyaachuu hin dandeenye. Hayyaduu saniifuu maaliin godhan? Waan godhana seegarsaa akka ta'e waan godhana seegarsaa akka Ay ko anjimaadha moo bishingaadha moo maali raammoon na nyaate moo maali kaa dawaan arabtu qoyan. Yaa jaarsa fi akkasiin jechuuf yaani barate siin galtu maali waan miidhaan siin deemu jiru waan kana yoo fira buusan wanni takka hin tuutu. Ay ko summiin gootiin na jeesuu feetamoo. Ay khara biraatis ni jira bar yoo naan addaboo feetanii dandeessa khara biraatiin akkami summii gartee dibaddu naan jetta qoy. Anna jaalatta sin beekaa jecha namaa dhageessa garuu. Yaa safwaan sanii miti na dhagee hojii yoo ati duu barbaadde hunaanis godhadheetu muffadhee taa'utu hin jiru. Asi jeesuuf miti yaa safwaan yoo du'a taate hunaanis du'ee si agarsiisu. Lakki dhiisi seebbisa. Qinna kan. Hai tana taatu gaa'uma biraa qabda malee egaa kan nan tuqin jettee na deessitu. Waan biraas himanni hin beekaadha. Waan asiin joo yaa safwaan nan dhageessuufi kanaafuu naaf yoo tokko jiraachuu hin dandeenye waan hin deemmadhuunis godhadheeffeessu. Hai ni godhadha. Lakki deemini ni godhadha tai amee ni godhadha. Yes kab. Asirratti na jeesu. Hinduutu bari hinduutu kishwaan si godhala. Shua yaa rabbi riya. Dafi kanaas gubbarraan kaa'adhu. Dafi. Oh. Takka kaa'adhu. Dafi. Kanatti. Kanaaf yaa. Kana bagaraa nama bakka isuu deema maali moo.
akka siyaa bibii kiyya fayyaa keetiif waan ta'e fayyaa kee eegutu malee waan akka hin taatu uffatu kanas laattanis kun olaal na jaalachuu kee akkanattiin si beeku waan ani siin jee qaaliif yeroote uffatte anis amma wal fakkaannee onola. Kun jaalala miti qonnaa akkana fuula hunda na affantee jirtaati. Ayyaana guyyuma kiyyaan eeggadhagaa. Fayyaan qabdu isaati nan dhageessu maal akkamitti kana ittoo waan ani siin jee hojibaan jaan anni duunii fada akkanatti ani si affannee kan hin si jeesuu qabu. Ani si hojii jiraachuu qabuuti. Mucoo geelatti yaadda wale. Dhufu jirti ayyaana bira. Alaa. Arganne si jibba. Anis hoteelaan jiru hoteela keessa naffatu. Arra akhbaara jadiida akhbaara ilma biyya arra oduu haaree oduu biyya bu'in oduu haaree takkaati sin dhageen Ameerikaa irraa dawwalanii naannoo sanii si galu. Deebiin akka hoteela hoteelatti ayyeesiin hin jedhu. Way fira Ameerikaa tanaa sooti jaanii amma kanatti waa nama kakkaanii fuula nama cufuuf kana sitti himanne. Sana mana ishee ammoo bineensa nu se'an isaan kun sila. Yalla deebii godhisuun eegalu. Maal taasisa sakkoon fi naasoo eegalteessa? jaarsa keetirraa maraachaa jirtamu jaarsa keetirraa na shakkitaabu. Sanii miti yaa geeletii mee gadumataa irraa oduu haaraa sii qaba. Jaarsarraa maaliif si shakka? Bareedaa kana keessa dhuftanii akka nama majaalii keessa taa'utu irraa taa'aa jirtu kuni hoteela bakka tokko waan akkatti bareedu kan maal jechuudha kana shakkanii nama ajaa'ibu. Isin kan jirtan hoteela keessa bar maaliif akkanatti teessu? Kunnaa isiitu akkana nakka kaa'ee aan hoteela bareedaa kana dhufnee akkanatti nakka keeysee onnoo akkana dhabuudhaan. Dhugoo afaan cuccufattanii maal gooture akkanatti? Qabii godhadha dubbii maal godhadha? geeletii yaqaan amanii godhatta kanaas siin qabna. Qabii godhadhu hayaa geeletii yaqaani. Asxaan hayaa arganne maal taate sun? Maal taate fuudhanii maraatuun seeteen kanan godhadhu aboo achi kaa'ee fayyaa qabdu. Maal gochaan godhadha achi wantooti raqa keessatti achi. Bisa kaayoo diddee aanuun ajjeesuu feeta qonna waan si jaaladhu jechaan godhadhe malee silaanuman godhadhuuti anis biis immoo namaan darariniiti. Dirqama godhachuu qabdi yoo godhachuu baatte koronaa baana san fuula banaa harka banaa nuuf fiddee dhufti. Kan maraachuu feete moo kana natti kennitu? Ani waan akkanaa siin dura nagee har'a natti kennitamu. Ati buu warra sabboonaa dheessanii dhageessan akkanatti haala maraataa warra sammuu qabne sanii waliin ani kana keessaan qabu qabu. Jaarsi maqaa si jaalatu kana. Akka barbaade godhu malee anaa miti anatti akka sareetitti sansalata natti hiitu. Jaarsa biyyarraa gabbuu hin maal taate waa kan irraa deemu yoo kaachuu baatte kan deemu dhukkuba ni fidda haa dhukkuba yoo fidu baatte inni dhukkubaaf jecha godhachuu jiraan biitu. Wanti ani kanaaf na yaamtani seene ani gifti affeerreedhaaf na yaamte see malee akka ati dararaadha na yaamte oomuun beeke kunoo sin yaa bal'atu aboo. Ilmoo namaa kaayamteef akkana godhuu fi meeyaa bareeduuti jedhamee maaliif akkana gootame? Hai waan akkana uffachuu baattee godhachuu baatte duuba waan qabdu qabdu hamaa jirti. Ameerikaarraa dhageenyaa jira. Isin mirgan qabdu qo'e akka xiyyaa sii ta'uu qaba namni hundi waan goote. Waggoota akka duriis jooniyaan akka isa waggoota akka kanan akka isa akka fedhee sii ta'an isinis akka fedhee sii ta'uu qabdu hin qabu. Qabdee hai geeletii yaa geeletii tanii jaardu kubarraa ittise. Waan akkana hin danda'u gaasi jechaan akkana ta'u jira dadhabee harkana belbecha gurra hundana belbechee jira wanti niiti firraa hin darbaan. Hai hayya maaliif firraa darbitoo yoo waan kana firraa darbite manatti si wajjin galu. Hiraatan waa feerte hiraatan waa feerte. Kan menyaata kan mana? Kita pasti nyatu nih sih dia. Kana yoo jechuudha isaanii nyaatanii waan. As jala kan nyata kol kabdee. Ol qabdee nyaata wuyi maali gaasa. Akkana ol qabdee suutatti akkana nyaata. Mee akkanattiif cufee isaanii nyaatamee gurraan nyaata. Ol qabi si nagarchaa. Suuta ol qabi. Qabamtu. Ol si xiqqisho. Akkanammoo. Akkana suuta nyaata. Oodeen boo nyaatuma ta'eetuun fedhu waan akkanatti yookaan dhiisadhu homaa hundaa hin deeman ture. Eessatti deemta? Akkanatti amma kun akkatti nyaachuu deema akkatti as jala haadhee.
Tana dubbisu ma bikkarraa fide beekaati ammas akkanatti nyaadhunaan jetta firraa ol qabeeti. Mee kanaan nyaadhaan kanaan. Ayyammaa nyaadhu nyaadhu akkuma kanaan akkuma nyaadhu. Asii nyaadhu. Namoo deemtuu ani fedhu nyaachuudhaati. Sabbaatii meeqa waan adda addaa godhi kana godhi naan jetta. Si qeebaleetii wanta jechuun jira. Kanaas waan barbaadu waan keetis. Hai. Atiis waan keetis nyaata keetis hin barbaadu. Alaas tiisa.